waaqayyo gooftaan macaa utuu sanyii gaarii nuuf hanbisuu baatee akka Sodomiif Gamoraa bannee turre. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 1:9. Yasin bakul kullina fa inni kosuma durbe ko filatamtu ifa dunya mara gadisni kosida sababa fayinako ansiratu gatira Maryam badasako. Yasin bakul kullina fa inni kosuma durbe ko filatamtu ifa dunya mara gadisni kosida sababa fayinako ansiratu gatira Maryam badasako. Kandilo sasida ishaya iko barge durbe kol kolon sida kanabasin sigolge ababo kergen fanne firese rasurana adunya nukufiso smakaketini kana. Yasin bokol kolina fa inni kosiuma durbe ko filatamtu ifa dunya mara gadisni kosida sababa fayinako ansiratu gatira Maryam badasako. Madada wa dunya situnu fargamsise kan boban ke amate badi kenya balese debne lubbu kote sinalatin furamu kan makake gadise yomoin bararamu. Yasin bokol kullina fa inni kosiuma durbe ko filatamtu ifa dunya mara gadisni kosida sababa fayinako ansiratu gatira Maryam badasako. Dhugaadhaan si qabadhee dhugaa kee aannan farsa abbootaan naqaa qabdee dhalootaan dabarsa araarsummaa kee jabaan faayinaa guddataa cubbuudhaan eeziyoon kufee kadhaa keetiin nan ka'a. Yasin bokol kullina fa inni kosiuma durbe ko filatamtu ifa dunya mara gadisni kosida sababa fayinako ansiratu gatira Maryam badasako. Badasa kulkullota ya biqiltu gannata mudaan kan sirran jirre obboleetti ergamoota deebisi kadhannako hawwii koo naaf qaqqabe dhibboo yaada koo laa'ee boqonnaa koo naaf ta'e. Yasin bokol kullina fa inni kosiuma durbe ko filatamtu ifa dunya mara gadisni ko
koosida sababa fayyina koo ansirraatoof gateera Maariyaam badhaasa koo yaasin qulqullina fayyinni koo si'uma durbee koo filatamtu ifa addunyaa maraa gaaddisni koosida sababa fayyina koo ansirraatoof gateera Maariyaam badhaasa koo